Hai barattoota akkam jirtu nagaa keessanii. Har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon inni har'aa Grade 10 Maths Unit 1 Partii xumura Graphics of Function isa jedhu ilaalla jechuudha. Asiin dura viidiyoodhaan darbe keessatti hanga bakka kanaa ilaallee turre hanga Graphics of Function isa jedhu kana. Graphics of Function isa jedhu kanas highlight isniif kennee ture garuu hedduun keessan bal'inaan akka isniif dalagu waan barbaadaniif kanaaf warra bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Graphics of Function yeroo jedhamu kan linearii ni ilaalla, quadratic ni ilaalla, akkasuma immoo isuma kanayyuu karaa garagaraatiin ni ilaalla jechuudha. Akkasuma kunis saantiinis ni jira, isas ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kiyyaatiin wajjin turuun irraanfatina. Akkasuma namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammoo chaanaala kana subscribe godhuudhaan viidiyoo kana ammoo like godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuudhaan jalqabaa isin jecha. Inni biraa ammoo hundi keessanuu na gargaaru yoo barbaadan VPN fayyadamuudhaan VPN gosa kamiyyuu ta'uu danda'a fayyadamuudhaan viidiyoo kana ilaalaa isin jecha. Gara viidiyoo keenyatti yeroo deemnu seekshinii kana jalatti kan nuti ilaallu draw graphics of function fakkeenyaaf inni kun amma y equal to ax plus b inni jedhuu fi y equal to ax square plus bx plus c inni jedhu kun function garagaraati lamaanuu. Inni kun kan jalqabaa kun linear function inni jalqabaa, inni lammaffaa kun ammoo quadratic function dha jechuudha. Lamaan isaaniitu ammoo akkuma argitan linearii fi quadratic dha jechuudha. Lamaan isaaniitu graafiin isaanii garagara. Kan linearis haala ittiin kaasnu qaba, kan quadratic's wantiin haala ittiin kaasnu qaba. Akkasuma waan isaan wal fakkeessu illee ni jira jechuudha. Hundi isaaniitu bal'inaan ni ilaalla. Definition 1.5 yeroo ilaallu, if f is a function with domain a, then the graph of f is the set of all ordered pairs x f of x. X in elementi a yoo ta'e jechaadha. Doomeen jechaan maal akka ta'e asiin dura ilaalee turre. Doomeen jechaan isa jalqabaa irratti yookiin ammoo value x dhaaf kennitu doomeenii jedhama jechaadha. Value nuti x dhaaf kenninu doomeenii jedhama, kan y dhaaf kenninu ammoo range jedhama jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf bifa kanaan ordered pair dha yeroo kaa'u haala kanaan x, y f of x jechaan karaa biraatiin maal jechaadha y jechaadha. Isa kana beeku qabdan f of x fi y jechaan tokkuma garaagarummaa qabu. Kanaafuu f of x equal to f of x equal to 2 yoo isin jedhamu fakkeenyaaf inni kun y equal to 2 jechuudha. Karaa biraatiin y equal to 2 jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa qabaatanii jechaadha. f of x fi y jechaan garaagarummaa qabaatanii tokkuma. Kanaafuu value nuti bakka x galchinu maal jedhama? Doomeenii jedhama. Kan bakka y galchinu ammoo yookiin ammoo seentuun jalqabaa kun maal jedhama? Doomeenii jedhama. Inni lammaffaa ammoo maal jedhama? Range jedhama jechaadha. Kanaafuu bifa saniin ta'a jechaadha. Kanaafuu graphics of linear function kan yeroo ilaallu, graphics of linear function in jennuun linear function jennuun jalqabamaa inni bifa kanaan kan nuuf kennamudha. Fakkeenyaaf isa kanaan f of x equal to 2x plus 1 jedha. Inni kun amma fakkeenyaaf y equal to 2x plus 1 jechuu dandeenya jechaadha. F of x kana y buufatuu dandeenya rakkoon qabaatu. Kanaafuu f of x fi y tokko ta'uu beekuu qabdana jechaadha. Linear in jennuun kun kan maalni digriin isaa kan maal ta'edha? Kan waanii ta'edha. Fakkeenyaaf 2x jedha. Inni kun x nama fakkeenyaaf digriin isaa maa inni tokkodha. Hin barreeffamu tokko yeroo baay'ee hin barreessu ni dhiifna. Inni kun amma maal jennaani? Digriin variable yookiin ammoo x ta'uu danda'a yookiin y ta'uu danda'a. Inni sun rakkoo hin qabu. Digriin isaa haala nuti kaa'annetti garuu haala nu kaa'anne irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf y equal to 2x plus 1 yoo jennamu fakkeenyaaf x'n kun poweriin isaa asirra jiru kun meeqa? Tokkodha jechaadha. Poweriin isaa tokko. Kanaafuu poweriin isaa tokko waan ta'eef isa kana maal jennaani? Linear jennaani jechaadha. Quadratic kan jennuun ammoo lama yoo ta'edha. Fakkeenyaaf 2x square plus 1 yoo jedhamu inni kun quadratic jedhama jechaadha. Kanaafuu linear in jennuun isa kana jechaadha. Graafii isaa haala kamiin kaafna isa jedhu ammoo ilaaluudhaaf if a and b are fixed real numbers, fixed yoo ta'an fakkeenyaaf a fi b kun fixed real number yoo ta'an a ammoo different from 0 ta'uu qaba. Maaliif fakkeenyaaf asitti a jecha maayini value maaliti f of x asitti ni ilaalla. Haala kanaan fakkeenyaaf yeroo kennamutti ax plus b jedha. Amma fakkeenyaaf bifa sanii yeroo ilaallu a asirraa
bakka A kan bu'e maayini lama kanatu bakka A bu'e jechaadha. Lama bakka A buute jirti. X'n bakkuma fi jira bakka B kan bu'e ammoo waanii kanaa jechaadha. Kanaafuu A maaliif different from 0 ta'uu qaba? Waan inni different from 0 ta'uuf A fakkeenyaaf 0 yoo ta'e maal ta'a? Inni kun 0 times x'n kun maal ta'a? 0 ta'a. 0 plus 1 ammoo waanii ta'a jechaadha. Kanaafuu f of x equal to waan itti deebi'aa jechaadha. Equation kenna f of x equal to waan jechaan ammoo inni kun constantidha. Fakkeenyaaf bifa kanaan haala ilaallu kanaan is constant function jechaadha. Linear osoo hin taane x'n 0 ta'e taanaan maal ta'a? Constant function ta'a jechaadha. Kanaafuu saniif different from 0 ta'uu qaba. A'n kun 0 ta'e garuu maal ta'a? Constant itti deebi'aa jechaadha. Sababa saniitiifi then f of x equal to ax plus b. For every real numbers x is called linear function. Real number x kamiifiyyuu bakka x kana kamiyyuu galfanne jechaadha. Bakka x kana real number kamiyyuu galfanne linear function jennee waamna jechaadha. Kana jechaan maayini bakka x wanti lakkoofsa barbaanne galfannuuf yeroo input goonu bakka x kana lakkoofsa real number input goona jechaadha. If a equal to 0 then f of x equal to b deebi'aa jechaadha. Inni kun asitti 0 waan ta'uuf ax plus b kun a yoo 0 ta'e 0 times any number is 0 waan ta'eef samboota ammoo 0 plus b qofa waan ta'uuf is constant function deebi'aa jechaadha. Sometimes linear functions are written as bifa kanaan barraa jechaadha. Kanaafuu linear function jennuun isa kana, constant function jennuun ammoo haala kanaan barraa jechaadha. To work on graphic functions, you can pick a few values of x and calculate the corresponding values of y or f of x. Kuni lamaan tokko isin jira y fi f of x in. Maal godhama graphic kaasuudhaaf value bakka x kana value muraasa wayii galfanna, lakkoofsota muraasa wayii galfatuudhaan sanbooda maal goona calculate goona jechaadha. Maal value y yookiin ammoo f of x calculate godhuudhaan sanbooda ammoo plot the resulting point x, f of x and connect the point dha. Maal goona misa kana kaasuudhaaf jalqaba irratti maal goona value bakka x kana value dhan galfannaa jechaadha. Value yeroo galfannu kana y isin argataa deemna. Kanaafuu order pairing nuu ta'anii sanbooda graafii irra deebisnee kenna bal'inaan ilaalee isa kana. Example 3 maal jedha? Draw the graph of f of x equal to 2. Ameen kun maal isin jedha jedhinni kun constant dha jechaadha. Constant jechaan maa inni value isaa kun hin jijjiiramu. Kana jechaan value y ameen kun maal jechaadha? F of x equal to 2 jechaan y equal to 2 jechaadha. Kana jechaan y x in value isaa waan kamiyyuu kan ta'u taate lakkoofsa kamiyyuu ta'e y yeroo hundayyuu maal ta'a? Lama ta'a jechaadha bifa kana yeroo kennu. Kanaafuu giraafii irratti yeroo barreessinu giraafii kaasuudhaaf jalqaba x y kaasuu qabna jechaadha. Inni kun x dha, inni kun y axis kaasuu qabna jechaadha. Sanbooda value x asirra garana negative ta'aa deema, garana ammoo positive ta'aa deema jechaadha. Garana positive y garuu gara gadiitti negative asii gadi negative asii olitti positive jechaadha. Gara olitti positive ta'aa deema. Garuu amma jechaa jira f of x lama yookiin ammoo y lama jechaa jira. Y lama jechaan fakkeenyaaf inni kun lama yoo ta'e bakki kun yeroo x'n asitti tokko yoo ta'e x'n 2 3 jecha haala kana yoo deeme 4 jecha haala kana yoo deeme asitti ammoo -1 -2 -3 jecha deema. -3 haala kanaan deema jecha. Kanaafuu yeroo kan amma x'n yeroo tokko ta'ullee y'n maal ta'a? Lama ta'a. Yeroo x'n lama ta'ullee y'n lama ta'a. Yeroo x'n 3 ta'u y'n lama ta'a jechaadha. Yeroo x negative tokko ta'ullee y lama ta'a. Yeroo minus ta'ullee maal ta'a? Lama ta'a jechaadha. Kanaafuu constant garana deemaa jechaadha. Haala kanaan giraafii yeroo kaasu maaliif fakkeenyaaf asitti x tokko asitti ammoo y lama ta'a. Kanaafuu bakki isaaniitti wal tuqaneessa haala kanaan ol ba'uudhaan gubbaa kanatti wal tuqanee jechaadha. Asitti yeroo x lama ta'u y ammas lamumaa haala kanaan bakka kanatti wal tuqanii yeroo x 3 ta'u 3 asii waan ta'eef haaluma kanaan ol ba'uudhaan lama irratti tuqaa godhannaa jechaadha. Afur illee haaluma kanaan ol ba'uudhaan bakka kanatti wal tuqanee jechaadha. Asitti negative tokko yeroo ta'u asitti bakka kan lama asitti negative 2 negative 3 yeroo ta'u bakki isaaniitti wal tuqan sararuma kanarratti jechaadha. Kanaafuu x'n value isaa kamiyyuu haa ta'u y'n lama ta'a jechaadha. Lama ta'a. Kanaafuu haala kanaan kaasnaa jechaadha giraafiin keenya. Kanaafuu giraafiin keenya maal ta'e?
haala kanaan kaasuudhaan asitti lama ni barreeffanna. Lamuma irratti haala kanaan sararraa jechaadha. Y equal to 2 yookiin ammoo y f of x equal to 2 yoo jedhe. Giraafiin biraa ammoo y equal to minus 2 yoo jedhe fakkeenyaaf yookiin ammoo f of x equal to minus 2 jechuu dandeenya. F of x equal to minus 2. Kanaafuu yeroo kana maal ta'a? Minus 2 amma gara gadiitti gara oliitti positive jennee jirra. Y'in valuun y asirra gara olii yeroo deemnu positive, gara gadii yeroo deemnu garuu negative ta'aa deemaa jira. Kanaafuu fakkeenyaaf bakka negative 2 yoo jenne f of x minus 1 jedheef maal ta'a? Haala kanaan kaafannaa jechaadha. Kanaafuu giraafii constant function bifa kanaan kaafnaa jechaadha. Asitti ammoo waan biraas ni dabaluudhaaf fakkeenya tokkos ni dabalee gara biraatti deemna. Fakkeenyaaf hanga amma kan nuti ilaalaa jirru y equal to constant number yoo fakkeenyaaf lama jechaa jirra hanga amma yookiin ammoo minus 2 jennee jirra. Amma ammoo x equal to 2 yoo jedhe haala kamiin kaasuu dandeenya? Kan kana kaafnee jirra. Negative yoo ta'e positive yoo ta'e rakkoon qabu kaafnee jirra. Haala ittiin kaasan argitanii jirtanii. Amma ammoo kan x equal to 2 yoo ta'e maal haala kamiin kaasuu dandeenya? Jalqaba kan nuti kaasuu qabnu ammas deebinee x fi y kaasuu qabnaa jechaadha. Inni kun x dha jennee jirra. Valuun asirra olii ammoo y axis dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kaafanna. San booda maal goona? x lama nuun jechaa jira. X lama. Kana jechaan valuun y waan barbaade haa ta'u. Haala kanaan waan barbaade haa ta'u. Valuun x garuu lama nuun jechaa jira. Asirra lama fakkeenyaaf asitti -1 -2 -3 haala kanaan itti fufaa. Inni kun ammoo gara olitti 1 2 3 4 haala kanaan itti fufaa jechaadha. Inni kun kan x y axis irra jiru kun value y ti. Garaan fakkeenyaaf x ammoo tokko lama jecha haala kanaan sadii jechaa itti fufaa jechaadha. Garaan ammoo -1 -2 -3 jechaa itti fufa. Amma x lamaan jechaa jira. X lama isa kanaa jechaadha. Lama fakkeenyaaf x irra kan jiru lama asii waan ta'eef kana jecha amma inni yeroo y'in tokko ta'u fakkeenyaaf yeroo y'in tokko ta'u bakka yeroo ta'u y'in x'n kennamu maal ta'a? Lama ta'a. Yeroo y'in lama ta'u x'n lama ta'a. Yeroo y'in sadii ta'u x'n lama ta'a jechaadha. Asii yeroo x'n yeroo y'in negative tokko ta'u x'n lama ta'a. Yeroo negative lama ta'u x'n lama ta'a. Yeroo negative sadii ta'us lama ta'a jechaadha. San booda maal goona? Haala kanaan connect godhuudhaan haala kanaan straight line kaafannaa jechaadha. Straight line haala kanaan kaasuudhaan maal ta'a? Haala kanaan giraafiin kenna haala kanaan ka'a jechaadha. Kanaafuu inni kun amma isinitti mul'isuudhaaf waan ta'eef sin kaasuudhaaf maal gootanii haala kanaan lama barreeffatuudhaan sarara qof kana sarartanii yoo dhiyeessan inni kun amma x equal to 2 bakka bu'aa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan yoo negative ta'e ammoo fakkeenyaaf x equal to negative 2 yoo ta'e yoo ta'e asitti maa inni negative lama jettanii haala kanaan straight line kaafattanii jechaadha. Kanaafuu baay'ee salphaadha. Konstantii kaasuun x fi y dhaanis ilaalaa jirra. Kanaan ala waan dhufu yoo jiraate bifuma kanaan lakkoofsa hidhanii kaasuudha jechaadha. Kanaafuu bifsaniin kan nuti kaaftan kan nuti kaafnu ammasitti akkuma argitan 2 jechaa deema. Maaliif f of x lama waan ta'eef f of x fudhate yookiin ammoo y jechuu dandeettanii x valuun isaa haala kanaan negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2 3 jecha haala kanaan value barbaadan fudhachuu dandeettanii yeroo kamiyyuu amma inni kun konstantii waan ta'eef lama ta'a jechaadha. Bifa kanaan kaafnaa jecha. Fill in the table shown in the table 1 point. Table shown in table 1.7 for the function f of x equal to x in the draw. It is graph jedha. Table 1.7 isa kana jechaadha. F of x nu kenna jira f of x equal to x dhaaf guutiidha. Amma isa kana haala kamiin guunna? Inni kun akkuma argitan amma bakka x yookiin ammoo y equal to x inni barreessuu dandeenya. Isa kana f of x equal to x jechaan bifa kanaan baraa'uu danda'a jechaadha. Kana jecha amma inni y fi x wal qixa jechaadha. Wal qixa jecha amma inni yoo x tokko ta'e y nis tokkuma ta'a. Yoo x lama ta'e y nis lama ta'a jechaadha. Kanaafuu amma maal gootan asitti kan gubbarraa x dha kan jala f of x dha yookiin ammoo y dha jennee jirra. Kanaafuu x fi y wal qixa waan ta'eef
x asitti minus 3 yoo ta'e y asitti minus 3 ta'a. Asitti minus 2 yoo ta'e asitti minus 2 ta'a. Minus 1 0 1 2 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu walqixa lamaanuu walqixa waan ta'aniif bifa kanaan fiil goone yookiin ammoo guutuu dandeenya jechuudha. Kun argitan wal fakkaataadha lamaanuu garaagarummaan qaban jechuudha. Amma isa kan ammoo when you plot the corresponding point on the Cartesian plane. Cartesian plane inni jennuun isa kana. Cartesian plane yookiin ammoo xy axis kanaan Cartesian plane jennaan jechuudha. And connect the points. Pointiiwwan kanniin isa kanniin yeroo connect goonu kana jechaan giraafii yeroo kaasnu jechuudha karaa biraatiin. Haala kanaan tokko lama sitti tokko lama jechaala kanaan deema sitti y'n minus 1 minus 2 inni kun immoo minus 1 minus 2 jechaala kanaan deema jechaadha. Kana jechaan asitti maal jennee jirra? Barbaadan akka sadiitti dabaluu dandeettanii garuu salphisuudhaaf kanneen lamaaniif yoo kaafan tokkuma ta'e straight line waan ta'eef rakkoo hin qabaatu jechaadha. Yeroo x'n asitti fakkeenyaaf waanii ta'u y'nis waanii ta'a. Kanaafuu dhuftanii haala kanaan kanallee ol ba'uudhaan kana gara na ba'uudhaan tuqaa gootanii jechaadha. Yeroo x'n lama ta'u y'n lama ta'a. Sanbooda haala kanaan sararuudhaan asiinis ol sarartanii bakki isaan itti wal tuqan kun poointii isaan itti wal tuqan ta'a jechaadha. Asitti amma dhufuudhaan 0 fi 0 jechaan lamaan osuma ta'an 0 handhuura waan ta'eef yookiin ammoo oriijinii waan ta'eef sanbooda ammoo asitti minus 1 yeroo ta'u kunis minus 1dha. Kanaafuu bifa kanaan garaan sarartanii kanas gas sarartanii bakki isaan itti wal tuqan kun poointii isaaniiti jechaadha. Kanas garaan sararuudhaan kanas gara naga sarartanii wal tuqsiiftanii sanbooda poointiiwwan kanniin maal gootanii connect gootanii jechaadha. Connect yeroo gootan amma giraafii kaaftanii jirtanii. Kanaafuu giraafiin kenna bifa kanaan ta'a jechaadha. Isin garuu sarara kana tuqa gootanii akkanatti sooltuu jiftanii bareedaadha. Yeroo hojjettanitti haala kanaan akka nama kanatti kaasuun barbaachisaa miti. Yoo beektan akka isin galuuf jedhe akkana godhe waan ta'eef asitti tokko lama yoo ta'e isin sararuma qofa kaasanii haala kanaan straight line kana kaasuu dandeettanii jechaadha. Consider the linear function f of x equal to x plus 3 and evaluate the values of function for the x values. Isa kana maal godhe ammas x value kaniiniif y guute yookiin ammoo teebilii kana guuteedha. Amminni kun maal jechaadha? Bakka x kana valueudhaan kanneen galfataa deemtan. Kan jalqabamu f of x equal to x qofa waan ta'eef wal qixanuu ta'e. Amma garuu ka ammaa kun f of x equal to x plus 3 jedhe. Kana jechaan y equal to x plus 3 jechaadha. Kana jechaan maa inni y dhaaf gatii f of x kanaaf maal goona x irratti 3 dabalaa deemna jechaadha. Kanaaf minus 4 irra 3 yeroo daballu minus 1 ta'a jechaadha. Maaliif walirraa waan ta'eef minus 4 fi 3 jechaan beektan jedhe yaadessa kana. Kanaafuu 1 ta'a. Minus 3 fi 3 yeroo itti daballu bakka x kana galfataa deemna valueudhaan kanneen. Minus 3 bakka x yeroo galchinu maal ta'a? Minus 3 as plus 3 waan jiruuf plus 3 ta'a. Inni kun yeroo walitti hidhatan 0 ta'a jechaadha. Sanbooda ammas bakka x kana minus 2 galfattanii minus 2 plus 3 yeroo gootan amma maal ta'a? Inni kun 1 ta'a jechaadha. 1 sanbooda 2 sanbooda 3 sanbooda 4 5 jechaadha. Kanaan complete godhuu dandeettan jechaadha. Giraafikaalii waliin jedhamu amma inni kun maal ta'a? Giraafii yeroo kaasanitti yeroo x minus 4 ta'utti y ammoo minus 1 ta'a jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf giraafii kaasuudhaaf maal gootanii akkuma isin jedhe xy plane kaasuu qabdan jalqaba. Xy plane kaasan inni kun x dha, inni kun y jennee jirra. Sanbooda maal gootanii kana lineariidhaaf kana hunda deemuun hin barbaachisu. Value kana hunda fudhachuun hin barbaachisu. Baay'ee salphisuudhaaf akkam gootan seetan giraafiin akka inni tokko dhufu ilaaluudhaaf amma fakkeenyaaf akka inni tokko dhufu ilaaluudhaaf asitti x jettaniin asitti y jettaniin baay'ee bifa salphaa ta'een hojjetuudhaaf gatii x-tiif asitti minus 1 kennitanii asitti 0 asitti 1 positive keessaa tokko fudhattanii 0 fi minus 1 yoo fudhattan amma qal'aalumatti bifa salphaa ta'een argachuu dandeettanii jechaadha. Sanbooda amma haa hojjennu. Inni kun amma x plus 3 waan ta'eef bakka x minus 1 yeroo galchinu minus 1 plus 3 hojjennee jirra. Meeqnuu dhufe minus 1 yeroo galfanu 2 nuu dhufe jechaadha. Kanaafuu taphasiitan qofa fudhatuudhaan hagana fudhatuudhaan giraafii kaasuu dandeettan jechaadha. 0 yeroo galchinu 3 nuuf dhufe 1 yeroo fudhannu ammoo 4 nuuf dhufe jechaadha. Sanbooda maal gootan amma x dhaaf minus 1 as yoo ta'e 0 asii
handhuura kana waan ta'eef lamaaniifuu 0 bakka kana ta'a jechaadha. Sanbooda waanii maal ta'ees ta'a bakka kana ta'a jechaadha waan inni assa. Sanbooda waayin asitti fakkeenyaaf 2 yoo ta'e asitti 3 yoo ta'e garaan osii qeemmoo 4 ta'a jechaadha. Asii olitti fufaa deema waan ta'eef. Sanbooda maal godhan ammoo yeroo x -1 yeroo x -1 y maa inni 2 dha jechaadha. Kana jechaan bakki isaaniitti wal tuqaneessa haala kanaan bakka kana ta'a jechaadha. Yeroo x 0 jechaan eessa bakka kana y ammoo maa inni 3 dha. Kana jechaan haaluma kanaan ol bahuudhaan 3 irratti ta'a jechaadha. 3 irratti ta'a. Inni biraa ammoo yeroo x 1 y meeqa 4 dha jechaadha. Haala kanaan ol bahuudhaan asitti 4 irraan garaan argatanii bakka kana ta'a jechaadha. Sanbooda maal gootanii haala kanaan connect gootanii jechaadha. Connect gootan haala kanaan deemaa jechaadha. Kanaafuu giraafii keenya bifa kanaan kaasuu dandeenya. Karaa biraatiin ammoo kaasuudhaaf xy intercept waan jedhamu itti jira. xy intercept barbaaduudhaaf yookiin ammoo x intercept barbaaduudhaaf maal goona y intercept barbaaduudhaaf x intercept and y intercept barbaaduudhaaf x intercept barbaaduudhaaf value y 0 gootan y intercept barbaaduudhaaf ammoo value x 0 gootanii sanbooda bakka kana barbaadanii jechaadha. Value dhan kanneen maal akka ta'e mee akka ta'e barbaadan. Kana jechaan equationin keenya meeqa ture y equal to x plus 3 ture. Amma x intercept barbaaduudhaaf maal goone isin jedhe value y kana 0 goona. Kanaafuu 0 equal to x plus 3 ta'a jechaadha. X argatuudhaaf amma maal goona 3 kana garaan yeroo fidnu maal ta'a -3 equal to x ta'a jechaadha. -3 equal to x. Kanaafuu asitti meeqa ta'a -3 ta'a jechaadha. Y intercept argatuudhaaf ammoo y intercept argatuudhaaf maal goone isin jedhu y equal to x plus 3 dha. X 0 goone isin jedhe jira. Inni jalqaba bifa kanaan x y dhaan kaa'anna waan ta'eef inni jalqaba maa inni x dha. Inni lammaffaa ammoo y ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf 2,4 yoo jedhama inni kun value x yookiin ammoo doomeenii dha. Inni kun ammoo value y ti range ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan amma maal goona y intercept argatuudhaaf bakka x kana 0 galfan y equal to bakka x 0 jedha jira 0 plus 3 goona sanbooda y equal to 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti maal ta'a deebiin keenya 3 ta'a. Sanbooda kan jechaan maa inni x intercept jechaan maa inni y intercept jechaan maa inni x intercept jechaan bakka giraafiin keenya kun x value itti tuqee darbu. Kana jechaan x axis jecha x axis fakkeenyaaf inni kun x axis jennee jirra. Garaan deemu kun x axis dha. Inni kun ammoo y axis dha. Kana jechaan maa inni y axis kana bakki inni itti tuqee darbu sun y intercept jedhama. Bakki inni x axis itti tuqee darbu kun ammoo maal jedhama x intercept jedhama jecha. Kanaafuu amma akkuma argitan asitti giraafii kana yeroo kaafnutti bakka kan amma vaaliyuun asii meeqa yoo isin jedhe x intercept meeqa yoo isin jedhe maal ta'a -3 irratti tuqaa jechaadha. Kanaafuu asitti -3 irratti tuqee darba. Y kan ammoo meeqa irratti tuqaa 3 irratti tuqa. Kanaafuu arganne jirnu yoo hojjenne jirra waan ta'eef kanaafuu 3 irratti tuqee darbaa jechaadha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen qofa fayyadamuudhaan giraafii kana kaasuu dandeenya jechaadha. Haala kamiin asitti fakkeenyaaf maal gootan amma x intercept irratti -3 irratti tuqaa jedha. Kanaafuu -3 asitti barreeffanna. Y intercept irratti ammoo meeqa irratti tuqaa 3 irratti tuqa. Kanaafuu asitti 3 barreeffannaa jechaadha. Sanbooda poointiiwwan lamaan kanneen maal goona connect goona jechaadha. Haala kana connect yeroo goonu giraafiin keenya bifa salphaa ta'een nuuf ka'ee jira jechaadha. Kanaafuu bifa kanaanis kaasuu dandeettanii jechaadha. Inni ittaanu exercise 1.7 construct tables of values of the following functions for the given domains jedha. Domeeniiwwan kennaman kaniif value x jedhanii asitti kennaman kanaaf maal kaasidha teebilii kaasii jedha value kanatti galchii. Kana jechaan maal gochuudha isni kennamee jira gatiin x isniif kennamee jira. Tokkuma keessa hojjedhe dhiisa kana hundi isniif hin hojjedhu. Tokkuma waan ta'eef hanga ammaatti hojjetaa turre. Kanaafuu baay'ee salphaadha isaan kanneen hojjetuun. Fakkeenyaaf kam isniifaa hojjedhu g isniifaa hojjedhu isa diirra jiru kan asitti maal goona isin jedhu x asitti y yookiin ammoo f of x galfannaa jennee jirra. Asitti amma -8 jedha. -8 bakka x -8 sanbooda -4
Samboda minus 2 0 2 4 isaan kanneen value kanneen bakka x itti galchuudhaan maal barbaadedha table kana guutii jedha yookiin ammoo table kana construct godhedha. Kanaaf maal goona nuti equation itti galfannu isa kamii kanatti galfannaa jecha yeroo kanneen hojjettanis fakkeenyaaf value kanneen barreeffatanii bakka x kana irratti jecha akkuma barreessaa jiru kanatti x dhaan kanneen as keessa galchuudhaan hojjettanii jechaadha. Hunda keessatti akkasuma hojjettanii kanaafuu amma graafii sun kaasiin duratti graafii sun ta'in table kaasiidha waan ta'eef equation kenna y equal to yookiin ammoo f of x equal to x over 4 plus 1 dha plus 1 dha. Amma sirraa kaan bakka x mee galfanna minus 8 galfanna. Kanaafuu y equal to minus 8 over 4 plus 1 kun yeroo hiruu meeqa 8 over minus 8 over 4 minus 2 ta'a minus 2 plus 1 Samboda inni kun minus 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu y equal to minus 1 jechaadha inni kun. Kanaafuu gatiin y meeqa ta'a minus 1 ta'a. 4 yeroo galchinu minus 4 yeroo galchinu minus 4 over 4 plus 1 jennaan. Samboda inni kun minus 1 ta'a minus 1 plus 1 ta'a jechaadha. 1 waan jirtuuf. Samboda yeroo waliidhaan inni kun 0 ta'a jechaadha. Minus 2 yeroo galchinu minus 2 bakka x galchaa jira. Bakka x kana minus 2 over 4 4 waan jiruuf. Samboda plus 1 inni kun 1 minus 1 over 2 ta'a minus 1 over 2 plus 1 Samboda inni kun kirikiroosi yookiin ammoo qaxxaamura yookiin ammoo hawaaxaa baasuu dandeettanii hawaaxaan isaanii lama jala tokko waan jiruuf yeroo lama yeroo inni kun meeqa ta'a takka yeroo baay'isu minus 1 ta'a jechaadha. Samboda plus 2 inni kun meeqa ta'a minus 1 over 2 1 over 2 minus sun ta'in kanaafuu asitti 1 over 2 ta'a jecha 0 yeroo galchinu 0 over 4 plus 1 inni kun 0 ta'a plus 1 waan jiruuf 0 plus 1 Samboda 1 ta'a jechaadha. Sitti 1 galfanna. Samboda 2 yeroo galchinu 2 over 4 plus 1 kana jechuun 1 over 2 jechaadha. Lama yeroo heeruuf kana lama yeroo heeru tokko ta'a lama yeroo heeru lama ta'a plus 1 jira. Samboda maal goona hawaaxaa baafatu dandeenya. Hawaaxaan isaanii lama yeroo heeru tokko ta'a tokko yeroo baay'isu tokko ta'a jechaadha. Samboda lama kanaafuu 3 over 2 ta'a jechaadha. 3 over 2 afur yeroo galchinu 4 over 4 plus 1 kana jechaan tokko ta'a tokko jechaan ammoo lama ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan construct gootanii baay'ee salphaadha. Kanaafuu kan hafe irra hagasiitti ni hojjettan jechaadha. D waan isiniif hojjedheef maaliifi bifa fractionity waan jiruuf yeroo baay'ee fractionii kana namni hojjetuudhaaf ni sodaata. Namoonni hedduun akka argetti fractionii hojjetuun baay'ee salphaadha. Kaan inni homaa garaagarummaa qabu. Kanaafuu bifa kanaan hojjettan jechaadha. Inni lammaffaa irra jiramu maal jedha draw the graph of each of the following by constructing a table of values jidduu kana fayyadamuudhaan jedha kana jechaan minus 4 irraa kaanii minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 hanga 4 tti jedha. Kanaafuu 1 jecha 2 3 4 kana hunda hojjetuun hin barbaachisu. Amma ajaja guutuudhaaf malee linearii hojjetuudhaaf akka reefsiniin jedhee x y intercept qofa barbaaduudhaan graafii kaasuu dandeettan jecha. Kanamma ajaja guutuudhaaf yookiin ammoo haala gaafatamtaniin waan hojjettaniif kanaafuu bifa gaafatamtaniin bifa ajajaatiin hojjetu waan qabnuuf haala kanaan hojjenna malee kun baay'ee salphaa hojjetuudhaaf. Kanneen keessaa inni kunis akkuma argitan keessa kan hojjennee jirra. D hojjennee jirra maaliifi f of x equal to 2 isa jedhu hojjennee jirra. Giraafii san maal gootanii bakka 2 san 5 barreessuudhaan haala saniin kaaftanii jechaadha. Konstantii rakkoon qabu konstantii fakkeenyaaf haala kanaan kaasuudhaan asitti 5 jennee f of x y 5 jennee haala kanaan kaasnaa jechaadha. Baay'ee salphaa isa kana kaasuun. Inni biraa kunniin ammoo maal godhaa jira a fi c kun bakka wal jijjiireeti. Kana jechaan isa kanaan fakkeenyaaf kan hojjennee wajjin akka wal fakkaatu gochuudhaaf y minus 3x plus 7
equal to 2. Amma maal goona y jennee kanneen lamaan maal goona garas dabarfannaa jechaadha. Yeroo garas dabarfannu inni asitti negatiif ture pilaasii ta'a. Kan asitti pilaasii ture kun ammoo maal ta'a negatiif ta'a jechaadha. Kanaafuu y equal to 3x kun ammoo maal ta'a 3x ta'a jechaadha. Yeroo ishee taru maaliif asitti negatiif biraa waan qabuuf achitti ammoo poozitiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo pilaasii waan of biraa qabuuf yeroo ishee taru -7 ta'a. 2 akkuma jirtutti poozitiif waan taateef pilaasii jennaan jechaadha. Samboota y equal to 3x minus 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu amma isa kana hojjetuun baay'ee salphaadha. Akkuma reef hojjetaa turretti hojjennaa jechaadha. Teebilii kanatti galchuudhaan fakkeenyaaf teebilii kanaaf yeroo hojjennu -4 irraa kaasee waan jedhuuf bakka x kana -4 galchina. Kanaafuu 3 times -4 -5 jecha value isaa maal goona haala kanaan galchuudhaan value isaa argataa deemne akkuma amma argannetti samboota maal goona giraafii akka reef isinitti mul'isetti kaafnaa jechaadha. Kanaafuu inni kun lamaanuu akkas godhaa jira. Kanaafuu maal gootanam isa kanas ka'ee kanaa hojjennu. Ka'ee kanaa hojjennee kaaniin kan hafe isintu hojjetaa jechaadha. Kunillee rakkoon qabu bakkuma wal jijjiire. Kanaafuu karaa baay'eedhaan gaafatamuu dandeettan akkuma argitan. Piraaktis godhuu qabdan isa kaniin hundi isaatu kana hojjedha isin jedhe kana naa galeettaniin dhiisna. Fakkeenyaaf yeroo namni isinii barsiisu isiniif gahaa samboota yeroo ufiif hojjettan ammoo deebi'ee isin rakkisuu danda'a. Maaliif seera amma isinitti himamu kana irra deebitanii appilaayi godhuu qabdan. Appilaayi waan hin gooneef namoonni hedduun naa gale jedhanii dhiisan. Garuu herrega keessatti waan akkasii sun hin dalagu jechaadha. Maal godhuu qabdan piraaktis godhuu qabdan. Piraaktis irra deddeebitanii yeroo baay'ee hojjetuu qabdan. Amma fakkeenyaaf ani yeroo baradhutti akkam godhaa wanti wayyoo na dhibe waan ta'e hin dhiisu. Mana barumsaattis yeroo barsiisaan na barsiisu yoo xiqqoo na dhibe na rakkisee jennaan wanni sun irra deebi'ee galee luukii hedduu irratti fixa dhugaa dubbatuudhaaf calliseetuma ima hojjedha ammas tokko luukii tokko fa'aa fixee achi darbee ammas ima hojjedha irra deebi'ee maaliif inni sun amma iskiilii barbaaduudhaaf iskiilii argatuu qabdan yeroo hojjettanitti. Kanaafuu wantoota akka isan barbaaduudhaaf piraaktis godhuu qabdan ganama keessattuu yeroo hirribaa kaatan isa hojjettanii baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu amma gara isa kanaatti yeroo deemnu maal goona -4 irraa kaasee jedha. -4 irraa kaasuudhaan hanga 4tti jedha. Kanam ajaja kun amma kana hunda deemu kanneen sadan qofa hojjetuudhaan giraafii kaasaa jechaadha. Kanneen value itti galchine hojjettanii kanaafuu -1 irraa kaanu x asitti ammoo y dha. Asitti -1 0 tokko jennee samboota maal goona value isaa put goonaa jechaadha. As keessa input yeroo goonu amma inni kun kan jalaa y dha kan gubbaa ammoo x ta'a. Kanaafuu equationin keenya akkamii 2y plus 4x plus 7 equal to 5 dha. Kanam simplify godhuu qabna. Maal goona asitti kanneen lamaan achi dabarsine y asitti hambifnaa jechaadha. Kanaafuu 2y equal to -4x -7 plus 5 2y equal to inni kun -4x ta'a. Lamaan kan ammoo yeroo leedaanu -2 ta'a jechaadha. Samboota isa kana maal goona yoo barbaadne haala kanaan dhiisuu dandeenya. Garuu y kophatti hambisuudhaaf maal goona over 2 jennaa garanas over 2 goona jechaadha. Hundi isaatu samboota y equal to -2x -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kan amma baay'ee salphifnee jirra. Baay'ee salphatee jira waan ta'eef samboota maal goona gatii bakka x kana maal galchina isaan kanneen galchaa deemnaa jechuudha. -1 yeroo galchinu -2 times -1 jedhasis inni kun yeroo waliin baay'atu 2 ta'a. 2 -1 ta'a jechaadha. Samboota inni kun 1 ta'a jechaadha. 0 yeroo galchinu ammoo y equal to -2x -1 dha. Inni kun 0 yeroo galchinu 0 ta'a. Kanaafuu kan nuuf hafe -1 ta'a jechaadha. 1 yeroo galchinu ammoo -2 -1 kanaafuu -3 ta'a jechaadha. -3 ta'a. Maal goona isaan kanneen fayyadamne giraafii kaasuu dandeenya jechaadha. x y interceptiin kaasna jalqaba irratti gatiin x asitti waan haa jennu asitti 0 dha. Asitti ammoo -1 y ammoo asitti waan haa jennu garri gadii ammoo -1 garana ta'a. -3 ammoo haala kanaan gasii godhaan -3 jennaan jechaadha. Samboota maal goona
yeroo x'n 0 y'n -1 kana jechuun asitti 0 dha. X'n 0 dha. X'n sarara kanarra y kanarra sarara kanarra haga jirutti bakka hundattuu 0 dha. Y'nis sarara kanarra haga jirutti kana jechaan sarara kanarra yeroo deemnu jechaadha. Y'n 0 ta'a jechaadha, bakka kamittuu 0 ta'a. Kanaafuu asitti amma x'n 0 ta'a, y'n ammoo -1 ta'a jechaadha. San booda yeroo x'n -1 ta'u ammoo y'n 1 ta'a. Kana jechaan haala kanaan walitti fiduudhaan bakka kanatti tuqaa kaa'annaa jechaadha. San booda yeroo x'n 1 ta'u y'n -3 ta'a. Kana jechaan -3 gara ni jirti, y'n ammoo kana. San booda giraafiin keenya akkam ta'a? Haala kanaan connect goonee kaafnaa jechaadha. Kanaafuu giraafii bifa salphaa ta'een haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Hanga -4ttis yoo kaaftan waan rakkoo hin qabu. Kanumatu haala kanaan guddataa deema. Asiin vaaliiwwan x dabalaa deema. Y'nis asiin gad xiqqaataa deema. Gara kanaan ammoo ol dabalaa deema. Giraafiin ammoo dheerataa deema jechaadha. Giraafiin dheerataa deema malee tokkuma ta'a jechaadha giraafiin nuti kaafnu. Example 6 ammoo jedha, draw the graph of the following function in same Cartesian coordinate. Inni kun maleedha Cartesian yookiin ammoo axis tokko fayyadamuudhaan hundi isaaniitu kaaseedha. Kanneen sadan jechaadha. Kanneen sadan akkuma argitan amma hagammaatti hojjetaa ture waan jijjiirama qabu. Waan inni jedhu garuu asirratti tokkocharra kaasee jedha. Asumarratti value fayyadamuudhaan hundi isaaniitu bakka takkatti kaaseedha. Kanaafuu yeroo kaafnu ammoo maal akka ta'u haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa kana irra deebi'ee kaasuun barbaachisu maaliif haala ittiin kaasan isinitti mul'isa jira waan ta'eef. Kanaafuu hundi isaaniitu yeroo kaafnu fakkeenyaaf kana yeroo kaafnu giraafiin isaa kana ta'e, kana yeroo kaafnu ammoo giraafiin isaa kana ta'e, kana yeroo kaafnu ammoo giraafiin isaa bulee kana ta'a, kana yeroo kaafnu ammoo isa kana ta'a jecha. Kanaafuu amma hundi isaaniitu akkuma argitan bakka kanatti wal tuqanii darbanii jechaadha. Kanaafuu haala kanaan kaasuudha waan jijjiirama biraa qabu kun tokkuma ta'a jechaadha waan amma kaasaa turre. Graph isaaniitu garagara malee seerri nuti fayyadamu tokkuma ta'a. As indicated on figure 1.21 abbaaf isa kana fakkaate isa kana jechuun barbaade 1.25 jechuun barbaade fakkaate. The graph of 4 functions cross the y-axis at y equal to 2 because the value of b is always 2 for the equation y equal to ax plus b where b is y intercept. Kana jechuun inni giraafii asii olitti argitan kana irratti amma hundi isaaniitu lama irratti wal tuqanii darban maaliifi akkuma argitan inni kunis x plus 2 biraa qaba, inni kunis plus 2 biraa qaba, inni kunis plus 2 biraa qaba, inni kunis plus 2 biraa qaba jecha. Kanaafuu biin tun lamaan tun hunda keessatti waan argamtuuf sabab saniif y intercept yeroo kaafnu x 0 goona isin jedha. X kan yeroo 0 goonu a baay'isoo 0 ta'a. Kanaafuu y equal to b ta'a jecha. Y equal to b ta'a. Kanaafuu sababa saniitiif kan inni hundi isaaniitu tokko ta'aniif jechaadha bakki isaaniitu wal tuqan. Thus you can see that if a is greater than 0 a minus ni jedha jira. Isaan kanneen biraan fakkeenyaaf isii tana akkuma asitti argitan maxxantuu x bir jirtaniin fakkeenyaaf as tokko jira hin barroine yoon barraayin tokko ofirraa qabachaadha. As lama jira, as bira lama jira, as ammoo minus 2 tu jira, as minus 1 tu jira jecha. Inni kun if a is greater than 0 jedha. Amma fakkeenyaaf kan greater than 0 ta'an kun greater than 0 waanidha waan ta'eef kun illee greater than 0 2 dha waan ta'eef kanaaf lamaan kun immoo less than 0 dha jecha. Then the straight line goes up as x increases. Yeroo x'n guddataa deemutti giraafiin ammoo maal ta'a deema ol ka'aa deemaa jedha. Kana jechuun inni fakkeenyaaf asirra yeroo ilaaltan giraafiin kun haala kanaan ol ka'aa deema. X'n ammoo asitti fakkeenyaaf -3 ture, -2, -1, 0 2 jechaa deema. Giraafiin ammoo akkuma argitan asitti amma yeroo kana yeroo -3 gara gadii jira. Yeroo 2 ammoo xiqqoo ol ka'ee jira, as ga'ee jira. Yeroo 1 hanga kan ol ka'ee jira. Giraafiin maal ta'aa deema guddataa deema jechaadha. Kanaallee akkasuma guddataa deema. Yeroo x'n garaan dabalaa deemu giraafiin asiin ol ka'aa deema jecha. Yeroo n less than 0 ta'e kana jechaan kanneen lamaaniif yeroo ilaalamu fakkeenyaaf inni kun ammoo maal ta'a giraafiin isaa maal ta'aa deema gadi xiqqaataa deema jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf haala kanaa yoo kaafne inni kun giraafii kana dubbataa jira.
giraafii akkana kan lamaan fakkeenyaaf less than 0 dha waan ta'eef n maayinasiidha asittis maayinasiidha kanaafuu less than 0 dha waan ta'aniif giraafiin isaanii akkam ta'e kunillee gara nu deema kunillee asiin ol deemaa jira. Kana jechaan x fakkeenyaaf garanatti maayinni maayinasii ture asitti ammoo poosiif jechaa guddataa deemaa jecha yeroo kana fakkeenyaaf asirra ka'e xiqqaan negatiif fakkeenyaaf negatiif 3 yoo jenne asitti 3 yoo jenne negatiif 3 kanarraa x gara 3tti yeroo deemu yeroo gara akkanatti haala kanaan deemu kana guddataa deemaa jecha giraafiin ammoo maal ta'a deema amma asitti fakkeenyaaf yeroo x -3 hagan ol ka'ee jira giraafiin kun yeroo asitti ammoo fakkeenyaaf -2 yoo jenne asitti xiqqaataa deema asittis xiqqaataa dhufe yeroo 3 irra gahu hanga nagasii qe'ee jira jecha kanaaf giraafiin kun asii gadi xiqqaataa deema jecha kana gadi xiqqaataa jira x garuu dabalaa jira jecha yeroo x garaan deemu x fakkeenyaaf -3 irraa gara -2tti deemaa jira giraafiin kun ammoo gara gubbaa irraa gadi xiqqaataa jira jecha gadi xiqqaatuun kun ammoo y axis irratti yeroo ilaallu y kun amma asitti fakkeenyaaf 3 yoo jenne asitti fakkeenyaaf -3 yoo jenne kanaafuu maal ta'e giraafiin kun xiqqaatee jechaadha xiqqaatee kanatti dhufaa jira 3 irraa gara gadi xiqqaatee gara -3tti xiqqaatee kanaafuu yeroo n greater than 0 yoo taate x yeroo guddataa deemu giraafiin ol guddataa deema yookiin ammoo increase ta'a yeroo n less than 0 ta'u giraafiin keenya decrease ta'a deema jechaadha gadi xiqqaataa deema kanaafuu isaan lamaan kanneen qabatuu qabdanii jechaadha. In Brahma from the graph given above you have noticed that maal wata jirtadha graafii asiin olitti ilaale kanarraa graphics of linear function are straight line akkuma amma argaa turre graafiidhaan hanga ammaa kaasaa turre hundi isaaniitu straight line dha kanachaan sarara qajeelaa straight line yookiin garana ta'uu danda'a gara hundattuu haa ta'u straight line dha fakkeenyaaf kana godhamu straight line jedhamu paraboolaa jedhama inni kun kwaadiraatikiidhaaf inni kun ammoo amma straight line kennuun isaan akkana kanneen jechaadha kan hanga ammaa kaasaa turre kun hundi isaaniitu straight line turanii jechaadha gara kamittuu adeemu garanas yoo deeme straight line garanas yoo deeme straight line gara kamittuu yoo deeme straight line dha jechaadha kanaafuu linear functionidhaaf graafiin kenna straight line ta'a jechaadha quadraticidhaaf garuu parabola ta'a itti dhufneessan if a is greater than 0 then the graph of linear function ax plus b n to am greater than 0 taate increase ta'a isa kana qabatu qabdanii n less than 0 ta'e ammoo then the graph of linear function inni kun maal ta'a decrease ta'a jecha decrease yoo maal ta'e n less than 0 ta'e decrease ta'a n greater than 0 ta'e ammoo increase ta'a jecha isa kana qabatu qabdan if a equal to 0 n equal to 0 yoo ta'e maal ta'a isin jedha jira isin dura maal ta'a constant function ta'a kanaafuu then the graph of linear function f of x equal to b maalif b ta'a inni kun amma graafiin equationin keenya jalqaba kana ture asitti amma n 0 waan ta'eef 0 times x 0 ta'a kanaafuu kan waafu b ta'a jechaadha kanaafuu b kun ammoo lakkoofsa waan ta'eef constantidha kanaafuu horizontal line ta'a jechaadha akkuma asiin dura kaasaa turre hanga ammaatti kaasaa turre fakkeenyaaf inni kun f of x equal to b jechaan b fakkeenyaaf constantidha lakkoofsa wayiiti jennee jirra f of x equal to b jedhu kana karaa biraatiin f of x example yoo fudhanne fakkeenyaaf siriyaa jennu f of x equal to 0 jennee inni kun constantidha kanaafuu siriin fakkeenyaaf as yoo ta'e horizontaalii ta'a jechaadha haala kana horizontaalii asis yoo ta'e horizontaalii kanaafuu horizontaalii ta'a jechaadha giraafiin kenna bakka kamitti yoo ta'e lakkoofsi constantii taanaan giraafiin kenna horizontaal laayinii ta'a jechaadha inni shanaffaa kun ammoo maal jedha if x equal to 0 then g of 0 equal to b this means isa kana f of 0 jechuu dandeetta yoo barbaadan g of 0 yookiin ammoo g of x f of x yoo jenne rakkoon qabanni kun f of 0 jechuu dandeettan f of 0 equal to b this means 0 comma b lays on the graph of function and the graph passes through the ordered pair 0 comma b this point is called y intercept it is the point at which the graph intersects the y axis y intercept fi x intercept isinitti himee ture y intercept jechaan yeroo x 0 ta'uu isin jedhe fakkeenyaaf asitti akkuma argitan x 0 dha b ammoo maal inni yoonaan jettan b equationii kanarra baafataa jira equationii kanarra yeroo baafnu amma
f of x equal to ax plus b yoo jenne x maal jechaa jira inni jalqaba x isin jedhee jira seentuun jalqabaa kun x dha kanaafuu x 0 yoo ta'e inni kun ammoo kanaaf y'n b ta'a jedha maaliif inni kun asitti bakka a kana 0 yeroo galfattan 0 times x 0 ta'a kanaafuu 0 plus b 0 lakkoofsa kamittuu yookiin ammoo waan kamittuu yoo edaane 0 kun uumaan jijjiiru kanaafuu b ta'a jechaadha kan nuuf hafee b ta'a kanaafuu saawusaayitiif 0,b waniin ta'uuf kanaafuu inni kun bakka which the graph intersect y axis jecha y axis bakka inni tuqutu y intersect jedhama inni biraa ammoo if g of x yookiin ammoo f of x equal to 0 then 0 equal to am bakka y 0 galfataa jira yookiin ammoo bakka g of x jecha yookiin ammoo bakka y jechuudha inni kun rakkoon qabu isin jedhee jira g of x yoo jedhes f of x yoo jedhes h of x yoo jedhes tokkos waan barbaadamu fudhatu innitan b of x yoo jedhes rakkoon qabu inni kunniin waa'ee bakka bu'aa jechaadha hundi isaatu lakkoos qubee kamiin yoo bakka buuftan waan jijjiiruu takka yoo qabu kanaafuu inni kun amma bakka waa'ee kana 0 yoo galfanne ax plus b implies x equal to minus b over a kana jammaa inni isa kana jechuun fakkeenyaaf f of x equal to ax plus b to the ax plus b to the equation again amma bakka f of x yookiin ammoo g of x kana 0 galfataa jira 0 equal to ax plus b dha jechaadha amma mal goona x dha kan barbaadaa jirru x equal to minus b over a ta'a akkamitti dhufeenni kun b tana garaan dabarfan yeroo garaan dabarfan asitti positive waan taateef yeroo garaan dhuftu minus b taate jechaadha mallattoo walqixaatiin ala yeroo taru fakkeenyaaf mallattoo walqixaatiin garan yeroo taru maal jijjiirata mallattoo sana jijjiirata jechaadha kan positiifa ture gara negatiifa kan negatiifa ture gara positiifa garana achis yoo tare akkasuma kanaafuu mallattoo walqixaatiin gaman yoo tare yookiin ammoo gamas yoo tare maal jijjiirata negatiifa irraa gara positiifa yookiin ammoo positiifa irraa gara negatiifa jijjiirata jechaadha kanaafuu equal to ax ta'a asitti 0 rakkoon qabu 0 plus 0 minus jechuun namni kun humna waan jijjiirama fiduun qabu jechaadha kanaafuu minus b equal to ax dha asitti x argatuudhaaf over a jennaani asittis over a jennaan eentuun a dha yeroo hir'uu waanii taati kanaafuu ax equal to minus b over a ta'a jechaadha sababa saniitiif kan inni akkaan dhufuu danda'eef kanaafuu bakka x kan ammoo x jalqaba irra galee isin jedhee jira vaaliyu nuti jalqaba irra galchinu kan x ti kan lammaffaa ammoo kan y ti jechaadha kanaafuu x minus b over a dha bakka y ammoo maal galfanne 0 galfanneeti kanaafuu sitti argitan kun haala kanaan dhufuu danda'e jechaadha minus b over a, 0 lays on the graph of the function and the graph passes through the ordered pair isa kana irra darbaa jechaadha kun ammoo yeroo y 0 ta'u x intercept jedhama kanaafuu x bakka inni itti qaxxaamuree darbu jechaadha as ta'uu danda'a yookiin ammoo as ta'uu danda'a x kana bakka inni itti qaxxaamuree darbu garaan ta'uu danda'a yookiin ammoo garanatti haala kanaan bakka inni x itti qaxxaamuru kanatu x intercept jedhama jechaadha kanaafuu bifa kanaan kan nuti barbaannu example 7 kan amma ilaallee hundi isaatu y(x) intercept yookiin ammoo y intercept haasaa waan ta'eef akkasuma giraafii haala kamiin kaaftan akkamitti akka x intercept yookiin ammoo y intercept fayyadamtanii kaaftan isinitti mul'isee ture kanaafuu haala kamiin x intercept fi y intercept barbaannes jedhu ilaaluudhaan kallattiiwwan gara quadratikiitti seenna jechaadha paartii itti aanu irratti yookiin ammoo sa'aatii yoo nuuf ga'e ammatti fufuu dandeenya garuu quadratikii irratti bal'inaan waan isinitti mul'isu waan jiruuf kanaafuu isa paartii itti aanuun hojjenna jechaadha. Kanaaf x intercept fi y intercept isa kana barbaaduudhaaf maal goona fakkeenyaaf jalqaba irratti f of x jedhu kana gara y ta'ee jiran y equal to 3x minus 6 jennaan jecha amma x intercept fi y intercept barbaaduudhaaf x intercept barbaaduudhaaf maal goona isin jedhe bakka y 0 goona y intercept barbaaduudhaaf ammoo bakka x 0 goona jecha sanboota value asii kanniin argannaa jecha kanaafuu amma x intercept barbaaduudhaaf bakka y kana 0 galchinu asitti y as waan jiruuf kanaafuu 0 equal to jennaan 3x minus
6 goon amma 6 san gara dabarfanne gara 0 kana yeroo finnu negative waan jirtuuf positive taate jechaadha. Kanaafuu 0 plus 6 equal to 3x 0 plus 6 6 ta'a equal to 3x dha jechaadha. Over 3 yeroo jennu x meeqa ta'a? X equal to 2 ta'a jechaadha. 6 yeroo 3 hirru meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 2 irratti kan inni x qaxxaamuru jechaadha. Y intercept yeroo ammoo y equal to 3x minus 6 isa jedhu kana bakka x amma 0 galfanne isin jedhee jira. Kanaafuu y equal to 3 times 0 jennaan minus 6 y equal to inni kun maal ta'a? 0 ta'a minus 6. Kanaafuu y equal to minus 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu gatiin y meeqa ta'a? Minus 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu x intercept fi y intercept kenna haala kanaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Y interceptiin 0, minus 6 dha. X interceptiin ammoo 2,0 dha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan hojjetuu dandeettanii. Draw the graph of function isa kana kaasiidha. 2x minus 3 kana kaasiidha. Isa kana kaasuudhaaf amma y intercept fi x intercept barbaaduudhaan hojjetuu dandeettanii jechaadha. X intercept meeqa ta'a? X interceptiin y0 goona. Y intercept ammoo x0 goona isin jedhee jira. Kanaafuu x intercept y0 yeroo goonu h of x amma akkuma y isin jedhee jira. Bakka kana yoo jijjiirra kun qabu y machaadha inni kun. Kanaafuu y equal to 2x minus 3 dha. Kanaafuu bakka y yookiin ammoo h of x kana 0 galfanna 0 equal to 2x minus 3. 3 garanii yeroo finnu 3 equal to 2x ta'a. Kanaafuu x in kenna maal ta'a? X equal to 3 over 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti 3 over 2 ta'a. Y intercept barbaaduudhaaf ammoo bakka x 0 galchina. Bakka x kana yeroo 0 galchinu 2 times 0 0 dha. Asitti kan waafu minus 2 dha jechaadha. I mean minus 3 dha. Kanaafuu asitti minus 3 ta'a jechaadha. Sanbooda maal goona? Value kanneen fayyadamuudhaan maal goona? X in amma asitti 3 over 2 inni jedhu kun bakka kana yoo jenne asitti 3 over 2 bakka kanaa jennu 3 over 2 haa ta'u inni kun y in ammoo 0 dha asirratti waan ta'eef. Sanbooda ammoo y minus 3 jedha. Minus 3 bakka kana yoo jenne asitti minus 3 asitti ammoo 3 over 2 yoo jenne sanbooda maal goona? Pointiiwwan tanniin haala kanaan straight line dhaan wal quunnamsiifna jechaadha. Yeroo wal quunnamsiifnu bifa kanaan giraafii kaasuu dandeenya. Inni kun sararri kun qajeelaa ta'uu qaba. Sarara qajeelaa ta'uu qaba. Anaatu yeroo kaasee xiqqoo jallisee kanaafuu qajeelaa ta'uu qaba jechaadha. Haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Inni bira example 9 maal jedha? Example 9 if f of x equal to 2x minus 3 is the graph of function increasing or decreasing function jedha. Inni kun increasing jedhamoo decreasing dha jedha. Asin dura maal ilaalle turre? F of x equal to ax plus b isa jedhu ilaalle turre. Inni kun eentuun yoo greater than 0 taate akkasuma immoo eentuun less than 0 yoo taate maal akka ta'u ilaalle turre. Greater than 0 yoo ta'e increasing dha. Increasing jennaan jechaadha. Increasing. Less than 0 yoo ta'e ammoo decreasing jennaan. Kanaafuu isaan lamaan kanneen fayyadamuudhaan seera kana fayyadamuudhaan deebii isaa deebisuu dandeenya jechaadha. Garuu asitti waan isin godhuu qabdan jalqaba irratti een isii tam akka taate beekuudhaaf maal gootanii isaan kanneen lama wal jala dabarsuu qabdan. Maaliif yookiin ammoo haaluma kanaan ilaaluu dandeettan. Maxxantuun x maayinni minus 1 dha jechaadha. Asitti minus dha waan ta'eef yookiin isa kana y equal to 2 minus x isa jedhu kana kanneen lamaan bakka yeroo wal jala dabarsitan maal ta'a? Mallattoo isaa qabatuudhaan wal jala jijjiiraa jechaadha. Kan jechuun minus x dha. Asitti minus x waan ta'eef minus x ta'a. Kan inni mallattoo jijjiiratu yoo mallattoo wal qixaa kanaan garana tare gara mirgaatti yookiin ammoo gara bitaatti yoo tare qofa. Asitti ammoo bakka wal jala jijjiiree rakkoo hin qabu jechaadha. Tuun ammoo pilaasiidha. Asitti hin barreessitu waan ta'eef yeroo baay'ee yoo hin barreessin pilaasiidha waan ta'eef kanaafuu pilaas 2 jennaan jechaadha. Equationiin kun lamaan amma tokkuma jechaadha. Y equal to 2 minus x jechaa fi y equal to minus x plus 2 jechaan tokkuma. Kanaafuu amma asitti akkuma argitan inni kun minus dha jechaadha. Maxxantuun x kana. Kanaafuu less than 0 dha. Less than 0 yoo ta'e ammoo decreasing dha jechaadha. Kanaafuu decreasing function jennaan jechaadha.
example 10 ammoo jira draw the graph of linear function isa kana kaasedha. Kanaafuu isa kana x intercept fi y intercept fayyadamuudhaan x intercept y intercept fayyadamuudhaan x intercept y 0 gootanii y intercept ammoo x 0 godhuudhaan maal gootanii amma fakkeenyaaf isa kana 0 yeroo goonu 0 equal to minus 2x plus 6 dha. Garan yeroo dabarsinu x in minus 6 kun minus 6 taati. Minus 6 equal to minus 2x dha jechaadha. Over minus 2 yeroo jennu minus 2 dhaan baddii x equal to 3 ta'a. Kanaaf as 3 jennaani. Inni biraa immoo x 0 goonu ammoo 6 nu hafaa jechaadha. Kanaafuu 6 ta'a. Isaan lamaan kanneen fayyadamuudhaan giraafii kaasuu dandeenya jechaadha. X asitti 3,0 ta'a. Asitti ammoo inni kun 0,16 isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu lamaan kanneen haala kanaan wal qunnamsiisuudhaan giraafii kaaftanii jechaadha. Baay'ee salphaadha giraafii kaasuun akkuma argitan. Kanaafuu bifa kanaan hundi isaaniitu kan asirratti argitan hundi isaaniitu homaa gammaatti hojjetaa ture waan ta'eef kanaafuu exersaayisii kanneen irra deddeebi'uun hanga ammaatti wantoota hedduu equation hedduu irra deddeebi'uun isiniif hojjetaa tureef graafiin kun nutti ulfaata jettanii waan haasawitaniif namoonni hedduun nutti ulfaateedhaan haasa'anii yeroo baay'ee akka argutti. Kanaafuu komentii jalattis viidiyoo darbe irratti namoonni hedduun paartii ta'anu jettanii turtanii. Garuu baay'ee salphaadha haaluma salphaa ta'een isiniif ibsee bira taree ture. Kanaafuu bal'inaan irratti hojjetu waan barbaachisuuf isa kana bal'inaan haala kanaan isiniif hojjetaa jira. Kanaafuu kana hundi isaatu akka jiruun hojjennee jirra. Inni kun amma fakkeenyaaf asitti akka isin dogongorsiifne f of x inni jedhu y dha isin jedhee jira. Kanaafuu bakka f of x kana y plus 7 jettaniin y plus 7 equal to 2x dha. Kanaafuu y equal to 7 yeroo gara dabarsinu 2x minus 7 dha jechuudha. Dogongora akka isin fakkaanne inni kun sirrimaa. Kanaafuu haala kanaan equationii kana jechuudha. Kanaafuu wantoota as keessa jiran hundi isaa hojjennee jirra waan ta'eef increasing moo decreasing isa jedhu kanas hojjennee jirra. Find slope in the x intercept and the y intercept of each of the following dha. Slope jechaan ammoo inni slope kan inni barbaadu jechaan slope yoon baratin ni barattanii f of x equal to 3x minus 1 isa jedhu kanaaf slope isaa maal ta'a isii tana ta'a jechaadha. Slope a dha. Een sun slope jedhamte jechaadha. Kanaafuu yookiin ammoo m dhaan bakka buusuu dandeenya isii tana jechaadha. Kanaafuu slope isaa amma kana meeqa 3 ka kana ammoo minus 1 dha. Kan kana minus 2 dha jechaadha. Kan kana ammoo minus kun amma akkuma asitti argitan konistaantii yeroo ta'u maal isin jedhee jira 0 taati isin jedhe. Kanaafuu inni kun amma waan jiraanneef konistaantiin een 0 dha waan ta'eef kanaafuu slope isaa 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hojjettanii baay'ee salphaadha hundi isaatu kan innis hojjennee jirra giraafii kaasuun. Isa kana garuu slope haala saniin beekuu qabdan. Fakkeenyaaf y equal to minus 3 over 2x plus 1 yoo jedhamu slope isaa meeqa isin jedhe minus 3 over 2 kana ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maxxantu x isaatu slope jedhama jechaadha. Yeroo haala kanaan linear yeroo ta'etti. Kanaafuu viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Hundi keessanuu akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Kanaafuu viidiyoo kana hundi keessanuu hiriyoota keessaniif share godhuudhaan paartii itti aanu ammoo graphics of quadratic function isa jedhu ilaaluudhaan unity kana ni xumurra jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu hedduu isin galatoomfadha. Warri chaanaala kana jajjabeessuudhaan subscribe godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhaa jirtan komentii gaggaarii naaf barreessaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.